Murteessaan kubbaa miilaa yookiin daanyaan Soomaaliyaa Ameerikaa seenuu dhorkamnaanii waancaa addunyaarraa kaafuu fiifaan beeksise. Bara 2025 Umar Abdulqaadir murteessaa Afrikaa cima jedhamuun badhaafame. Waancaa addunyaa guyyaa lamaan duub jalqabu kan irratti filatame ture. Garuu sababa Ameerikaan biyyatti seenuu dhowwitee fi amma irratti hin hirmaatu. Omar silalami Soomaaliyaa kan waancaa addunyaa irratti murteessa ta'ee isa jalqaba ta'a. Sababni inni dhowwamee fi agammaa ifaa miti. Garuu biyyi isaa Soomaaliyaan biyyoota 39 kan Pireezidant Doonaald Tiraamp ugur keessaa tokko. Sababa ugur kanaa fi lammiileen biyyoota kana Ameerikaa galuu hin danda'an. Taphattoota fi namoonni waancaa addunyaa irratti hirmaatan imaamata kan irra bilistaanillee Umar galuu hin dandeenye. Is qofaa miti. Deeggartoonni kubbaa miilaa ardii Afrikaa irraa dhufan hedduun dhorkamanii jiru. Biyyoota Afrikaa 10 waancaa kan irraa dorgoman keessaa deeggartoonni biyyoota 7 irraa dhufan uguramanii jiru. Lammiileen Senegaalii fi Ivory Coast viiza daawwattoota kan namoonni kan argatanillee argachuu hin dandeenye. Namoonni Aljeeriyaa, Masrii, Koongoo fi Gaanalleen harki 40 viiza dhaban. Deeggartoonni Afrikaa sirba, shubbisaa fi uffata aadaa waancaa baay'ee bareechu. Kan dhorkamuu isaaniif guddoo balaaleffatanii jiru.